Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaan raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegalee jira. Barsiisaan Yuunivarsiitii Dambidolloo diroonii hojjetee balaliisuun milkaa'ee maal jedha? Isa jalqabaa guyyaa 3 fudhatee hojjechuusaa haala mijeeffachuudha kaasee jechuudha. Garuu kan irra taa'ee hojjedhee halkan tokkoof guyyaa tokkodha. Hojjechuunsaa sin dhibu akka itti hojjetan sana baruutu si dhiba. Dubartii eelee buddeenaa sa'a tokkotti buddeena 350 ol tolchuu danda'u hojjetan. Maashina kana hojjanne maashinichi automeeted maashiniidha. Biddeen ofiisaatif tolcha. Ofiisaatif banaa. Kan irraa hojjetame istaandardii bakkoonnuma irraa hojjetame nyaata seefuutti istaandardii wanna jedhamu jira biyya kana keessatti. Waa'ee lammiilee Itoophiyaa Saawudiitti dararamaa jiranii fi marii mootummaaf TPLF gidduutti deema jedhu irrattis waan dubbisnee qabna. Anzala Lamtaa Addisaati nu waliin tura. Rakkoo nageenya naannicha jiruun hanqinni boba'aa erga uumamee booda hojii addaan kutee kan ture warshaan sukkaara Fincaa'aa deebisee hojii eegaleera. Koorporeeshinii sukkaaraatti hojii gaggeessaa koominikeeshinii kan ta'an obbo Rattaa Dammaqaa hanqinni boba'aa ture waan furameef warshichi hojiitti deebi'eera jechuun BBC'tti himaniiru. ሰባተኛ ቀን ላይ ጀምሯል እንደገና hojii erga dhaabee guyyaa 7ffaa irratti deebi'ee hojii eegaleera. Sababa boba'aan ture kan addaan cite amma wixata boba'aan seenee kibxata hojii eegalle. Hanqinni boba'aas kan uumame darbee naannichatti rakkoon nageenyaa waan mul'atuuf konkolaachistoonni yaaddoo qabu. Kanaafis gara sanatti boba'aa fe'uuf fedhii hin qabaanne. Amma garuu haalli akka mijaa'ee jiru godinicha ibseera. Gara guraandhala jalqabaa irratti tiraaktaroonni warshichaa 3 gubamanii turan. Haleellaa kana eenyu akka raawwate qaamolee nageenyaatu beeka. Kanaan achi haleellaan warshicharra ga'e hin jiru. Haleellaan kun ammoo warshaan kun hojii akka dhaabuuf sababa hin taane. Rakkoon nageenyaa naannichatti darbee mul'atus warshaan kun daandii isa ijoorraa gara kiiloomeetira 50 fagaatee qofaatti adda ba'ee jira. Kanaaf kana dura hojii dhaabee hin beeku. Warshaaleen sukkaaraa hedduu kan akka Arjoo, Dhidheessaa, Matahaaraaf Wanjii waan jiraniif guyyaa 7f warshaan tokko qofti hojii waan dhaabeef dhiyeessii sukkaaraa irratti dhiibbaa kamiyyuu ni qabaata jennee hin eegnu. Oduu biraatiin Itiyoophiyaan lammiilee ishee manneen hidhaa Saawudii keessatti dararamaa jiran gara biyyaa deebisuuf mootummaa Saawud Arabiyaa waliin waliigaltee irra gahuu dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa Ambaasaddar Diinaa Muftii himan. Gama biraan Ambaasaddar Diinaan ibsa har'a kennan keessatti mariin mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti eegalee hin jiru jedhan. Delegeeshiniin deemee dhaqee ilaalee qondaalota warra Saawudii wajjin haasawaan godhamee. Hayyee. Lammiiwwanis ilaalamee yeroo gabaabaa keessatti deebisuudhaaf hojiin hojjetamaa jira. Mariin sun hin milkaa'in hafee kan jedhantu jira dhugaadhaa sun? No akkasii miti. Wanti guddaan achi deemaniif lammiidhaa fi wanni barbaaduudhaa fi falma barbaaduudhaa fi falmi sun immoo lammiiwwan galchuudhaa isarratti qophiin jira jechuudha. Amma dhiyootti gara biyyaatti deebistu? Daafina gaazexi qophaarra jirra kun qophiin lammiiwwan hin deebiin. Hayyee gaaffii lammaffaan marii TPLF waliin taasisamu wajjin wal qabatee fi labsii shororkeessummaa jalaa baasuu jedhu wal qabatee. Taasisamaa jiru dhageenya. Qophiitiin jiramoo gama sanaatiin odeeffannoo akkasii waan jiru? Lakki waan akkasii hin jiru. Ammaaf oduu hin qabachu. Hayyee tolee galatooma ulfaadha. Itiyoophiyaatti guyyoota 10 keessatti qofa lammiilee miiliyoona 20f talaallii kennuuf duulli haaraa fi bal'aan eegalamuusaa ministeerri fayyaa ibseera. Duula kanaaf hojjettootni 90,000 ta'an kan bobbaafaman yoo ta'u hoggantuun waajjira to'annoo COVID biyyaalessaa Dr. Masarat Zalaalam duula kana irratti gosni talaallii COVID-3 raabsamuu isaa BBC'tti himaniiru. አጠቃላይ ወደ 10 ሚሊዮን ዜጎቻችን በዚህ ክትባት እንዲከተሉ walumaa galatti lammiileen keenya miiliyoona 10 ta'an talaallii COVID kana akka argatan taasisuu dandeenyeerra. Amma talaallii marsaa lammaffaa kan eegalle namoonni marsaa jalqabaa argatan yeroo lammaffaaf argachuu waan qabanii fi kanneen marsaa jalqabaatti argatiin hafan ammoo carraa akka argatanii fi akkasumas ammoo namoonni marsaa lamaan talaallii guutummaatti argatan marsaa sadaffaa talaallii booster dose jedhamu akka argataniifis yaadameeti.
Egaa lammiileen keenya umurii ganna 7 ol jiran talaallii kana akka argatanii fi duula kana guraandhala 7 2014 eegalleerra. Akka karoora keenyaatti guutummaa biyyattiitti talaallii miliyoona 20 ta'u raabsineerra. Talaalliiwwan gosa 3 Pfizer, Johnson & Johnson fi Sinopharm jedhaman raabsine. Hawaasni keenya talaallii kana fudhachuu fi dhiisuun filannoo isaadha. Dirqisiisuu hin dandeenyu. Garuu odeeffannoo sirrii ta'e kennuufii dandeenya. Fakkeenyaaf namoonni talaallii marsaa jalqabaan AstraZeneca fudhatan amma talaalliin kun waan hin jirreef irra darbama jechuu miti. Pfizerii fudhachuu danda'u. Lammiilee naannoo waraanaa jiranii fi qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran bira talaallii kana geessisuuf tarkaanfiin fudhatame yookaan yaaliin gaggeeffame jira gaaffii jedhuuf Dr. Masarat deebii kennaniiru. ከጸጥታ ጋር ችግር ባለባቸው በነበረ lammiilee keenya naannoo waraanaa jiranii fi warra qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran bira ga'uuf hojiin bal'aa gaggeeffamaa jira. Wiirtulee fayyaa yeroo hunda'anii yookaan sosocho'an fayyadamuun talaalliiwwan isaaniif malan dhiyeessuu irratti hojjechaa jirra. Talaalliiwwan isaaniif malan dhiyeessuu irratti hojjenneerra. Keessumaa talaalliin Johnson & Johnson jedhamu al tokko qofa waan fudhatamuuf lammiilee keenya buqqaatota ta'aniif kennina. Sababiin isaas boorgara qe'ee isaaniitti deebi'uu waan danda'aniif akkasumas booda isaan hordofanii argachuu waan cimuuf gosa talaallii kana baay'inaan raabsineerra. Naannolee mootummaan ga'uu hin dandeenye ammoo egaa akka ministeera fayyaatti qajeelfama mootummaa hordofuun tajaajila fayyaa kan kennu ta'a. Akkasumas ammoo bakkeewwan kanatti dhaabbileen akka UN fi gargaarsa kennan biroon tajaajila kana akka kennaniif mootummaa waliin ta'uun uummata kunneen bira ga'uuf hojjetamaa akka jiru ibsuun barbaada. Oduu gaggabaabaa mootummaan Somaalee qondaaltota poolisii magaalaa guddittii Moqaadishoo keessatti gaazexeessitoota dararuun himataman to'annoo jala oolchuusaa hime. Gaazexeessitootni miidiyaa dhuunfaa biyyattiif hojjetan haleellaa hidhattoonni buufata poolisii irratti gaggeessan gabaasuuf yommuu deemanitti qondaaltota poolisii kanneeniin dararriirra ga'e. Biraazil keessatti rooba cimaa booda lolaa guddaa uumameen magaalaa Peetiroopolis keessatti lafti sigigaachuu yoo xiqqaate namoonni 100 du'aniiru. Kantiibaan magaalattii battaluma balaan kun mudate labsii yeroo muddamaa kan ta'u labsuun namoonni 24 lubbuudhaan baraaramuu jaarmiyaan eegumsaa uummata Biraazil ibseera. Pireezidaantii US Joe Biden guyyootii muraasa dhufan keessatti Raashiyaan akka Yuukireen irratti haleellaa eegaltuu wantoonni agarsiisan jiru jechuun gaazexeessitootatti himan. Ta'us garuu ammayyuu furmaanni dippiloomaasii uumamuu akka danda'u nan amana kan jedhan Biden ammatti pireezidaantii Puutiniif bilbila bilbiluuf garuu karoora hatattamaa hin qabu jedhan. Kan itti aanuun barsiisaan yuunivarsiitii Dambidolloo Amaanuel Baalchaa diroonii hojjechuun balaliisee milkaa'uusaa BBC'tti hime. Amaanuel diroonii kana hojjechuun dura kalaqa adda addaan akka beekamus dubbata. Diroonii amma hojjete kana maaltu addaa godha kan jedhuu fi kaan irratti dubbiseera. Hojjechuun koo bubbuleera garuu haala mijeessaa turre guyyaa kalaqaa jedhamee akka agarsiifamu nu murtaa'etu isatu haala mijeessaa turre. Balaliisee qopheessuun koo gara torbee lamaarra darbeera. Diroonii kana hojjechuudhaaf yeroo jalqabaa bishooftuu gaafan ture. Dajanaaveeshinii geessan ture. Dajanaaveeshinii indastirii kan jedhamu. Diroonii fiksed wiingii jedhamu kan baallee isaatiin balali'u 3 hojjedheen ture. Isa moodelii isaadha kan hin hojjedhe. Moodelii kan isa guddaa. Haala ta'een egzibishiniis ture. Egzibishinii immoo isheen bishinii waamee ture. Isarrattitu gaaffiinaa dhiyeessanii maal hojjennu maal dhiyeeffannu naan jedhanii jennaan diroonii hojjechuu nan danda'a yoo isin dhiyeessitanii mi'asaa yoo isin naabitan jedhee jennaan rakkoon qabu siibinna naan jedhanii. Eenyu faadha isaan? Mi'asaa yuunivarsiitii Dambidolloo mi'i sun erga naabitame booda isa jalqabaa guyyaa 3 na fudhate hojjechuusaa. Guyyaa 3 gaafan jedhu haala mijeeffachuudha kaasee jechuudha. Garuu kan irra taa'ee hojjedhee halkan tokkoof guyyaa tokkodha. Hojjechuusaa dura hojjechuusaa sin dhibu. Akka itti hojjetan sana baruutu si dhiba. Akka itti hojjetan kana baruudhaaf ji'oota baay'ee na fudhate. Erga naaf bitame booda nan hojjedhee jechuudha. Dirooniin kun maal fayyaddi? Diroonii akkamiiti kan ati hojjette? Dirooniin kun kan isheen fayyaddu jalqabaa kan yaade diroonii balali'u hojjechuudha. Wanta balali'u tokko erga hojjettee booda mishinii barbaadde itti kennuu dandeessa. Amma inni eeggadde hojjete tokko fakkeenyaaf gaafa giraajuweeshinii gaafa gammachuu adda addaa gaafa cidhaa waraqati namatti raabsamu jedhamti teenkiyuu fa'aa wanta akkas akkasii koongiraajuweeshinii wanti jedhamu waraqata xixiqqoon namatti hiramu jira. Isa fa'aa hiruudhaaf isa ol baatee isa gadi facaasuudhaaf
Kan amma hojjette kun meeshaa wayii fuudhee waraqaan aga keejii yookaan ulfaatina meeqa fa'aa bittinsuu dandeessi? Kan isheen lamadha kan hojjette ishee maltiikooptarii lamadha kan hojjette tiksbiingii immoo lamadha kan hojjette warra maltiikooptarii keessaa tokko hojii isaa waraqaa sana facaasuu ni danda'a. Erga balali'ee booda warroota kanatti daddabaluun siin dhufu fakkeenyaaf diroonii kana gaafa dizaayin godhee aga ofiisaatii wajjin haga kiiloogiraama 4tti teekoof gochuu danda'a. Amaanu'eel ni hojjete jennamoo assembil godhe jennamoo akkamitti ibsuu dandeenya? Amma gaa hin hojjetes jechuu dandeenya. Assembil godhe illee jechuu dandeenyu. Amma fakkeenyaaf maal jechuu dandeenyu? Achi kan bitadhee ammanii piroopeelera isaa bitadheeraa, motora isaa bitadheeraa, filaayit kontirool isaa bitadheeraa, baatirii isaa bitadheeraa. Wantoota ittiin achirraa to'attu sooftuweerii ittiin wanta sana kaalibireet gootu akka inni self level ta'ee balali'utti situ adjust godha situ seetiin isaa sirreessa. Egaa mi'oota kana erga bitee booda boodii na barbaada, fireemii na barbaada, wanta motora sana qabatee taa'u na barbaada. Isa ofii kootiin hojjedha. Tole kanatti beekamtii yookaan mirga kalaqaa itti argattee jirta karaa yuunivarsiitii yookaan Ministry of Innovation? Amma maatii kan hin argadhe hin qabu. Garuu waajjira keenyatti maashinoota gurguddaa xiyyaara ittiin kontirool sarfeesii xiyyaaraa ittiin sosochoosan haayidrooliik paampii kan qabu motora gurguddaa kan qabu hojjedheera. Isarratti waraqaa ragaa fudhadheera. Eessarraa? Wantoota adda addaa Dajan Aviation Industry irraa. Akka xumuraatiin Saaraa Kabbadaa hordofaa jedhamu Arsii Aanaalee Bilbiloo keessatti dhalatanii guddatan Keeniyaa keessa baqattummaan waggoota 8 ol dabarsaniiru. Buddeena tolchuun ture gurguranii kan jiraataa turan. Waggoota 20 dura immoo gara Ameerikaa Minooseetaa galuun hojiima buddeenaa harkaan tolchuu kanatti fufan. Maamilli isaanii waan baay'ataa dhufeef booda eelee buddeenaa sa'a tokkotti buddeena 350 ol tolchu hojjechuun mirga kalaqaas biyyicha keessatti argataniiru. Ergasii guyyaatti buddeena 8,000 ol arrabsaa jedhu kunooti. Maashinii kanaan hojjenne waggaa duraan akkaan hojjechaa ture. Waggaa tokko eksperimentii waggaa jaartiin hojjenne amma lammataa immoo waggaa tokko hojjenne. Maashina kana maalirraa hojjettan Saaraa? Maashina kanaan hojjenne maashinichi automated maashiniidhaan biddeen ofiisaatis tolcha ofiisaatis banaa kan irraa hojjetame istaandardii bakka walumaa ta'e hojjetame nyaata fi fuud istaandardii wanna jedhamu jira biyya kana keessatti. Maashinni kun ofumaa tolcha yeroo jettu bukoosaa isinumatutti naqamoo haala akkamiitiinidha? Bukoo bakka itti bukeessinu maashinii kophaan hin jira. Maashinii saniin bukeessinee itti dhiyeessinee dispensariin jira. Dispensarii san konteenariin jira. Konteenarii sanatti garagalchinee konteenarii san keessa dispensariin immoo bafumaa irratti raabsee akkuma biyya keenya harkaan sarkil godhanii jira miti. Qadaaddeetti dhufe qadaadni isaa immoo hin qadaadha. Nama turraa baasa garuu. Ofumaa qadaadee ofumaa banaa yeroon isaa gahu. Sa'aatii isaa gahu sa'aatii san keessatti ofuma sa'aatii bana. Abidda fi qixxuma isaa duruma tokko onnoo goonaa abiddi sunis qixxuma tolchee jechaadha. Kanaaf maashinii kanarratti namni tokko gahaadha odeeffannoo jedhuun dhaga'e maashinii kanarra hojjechuun dhuguma. Maashinii kana nama tokko bichaa hojjeta. Baasu bichaa barbaachisa namni tokko. Guyyaatti yookaan sa'aatii tokkotti buddeena meeqa fa'aa tolchuu dandeessu? Buddeen sa'aatii tokkotti 350 tolcha. Sa'a tokkotti moo? Sa'a tokkotti 350 tolcha. Kanaaf guyyaatti amma rabsaa kan jirtan isin erga maashina kana hojjettanii buddeena meeqa fa'aa rabsitu guyyaatti? Guyyaatti meeqa akka 800 si rabsina. Akkuma walgahii fi baay'ee tosta immoo sa'aatii dheeressee kan jaalatti gaafa tolchinu jira. Maaliif maamiloota kee mufachiisuun barbaadu maamiloota kiyyaa production keenyas dabalee jira. Anis immoo hafuura galfadhee duraan irraa beekama. Yaaduma dadhabbii kanatu yaada kan akka fiddu si godhe moo hubannaa masaa qabda ture dura? Hubannaa isaa duraan hin jalqabin dura baay'ee siraa godheen ture beekama. Garuu nama na hojjetu akkas nama hunanyaan arganne yeroo baay'ee nuti fidee maallaqa baay'ee sitti baaseen ture. Oduma biddeen waan jalqabin dura. Dizaayinii duraatis nan qaba maaliif siraayaa hin jira miti dizaayin dura godheetoo itti agarsiisee kaampaanii tokko sirraa fudhatu bitti yeroo ayidiyaa keetis hin galuu fi maalfata biddeen ibsu waan hin beekne. Garuu irra caalaa immoo ani hunda sappilaay godhuu hin dandeenye si galee biyya kanatti asitti hoone hojjedhu maamiloota kiyya sa'aatii 16 hojjedhee sappilaay godhuu hin dandeenye. Sanirratti immoo namni hin argamu si galee namni dur hojjete biddeen biyya tolchee malee asitti dafdee barsiisuu hin dandeessu biddeen.
Tole kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya maashina kana biyya osoo galee jetti ture saaraan sagantaa har'aaf qopheessin asumarratti xumurreeti kan jirru kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddisaan ture qopheessituun sagantaa Firaafoolii Dhugaasaati halkan gaarii boru walitti deebina nagaatti.